Aye, lagi pada. Wah, tekan kapan dapat? Doktor, mucatin tu jarti sirata, jarti Hamzah juta ubay tamam baytan. Tadurani. Mbay tu ya mah? Wallahi ni beka. Asli, duga ni baytan tambay tu be. Barabbal kaba beba tanatu marga yu khairo jirana la ko de dinar kita ni ba kam dam pule rana Tiber gina. Wallahi sihir kasih. Wallahi asli sihir galak kau sih. Tiber gila koi. wallahi beba harga ira ini bare tawon la Aye, kali mau pakai kan nufte. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kina mashan tabi wadina tu lama lama kemarin. Khalifa, wani wate kurban kuni Hamza Haji karama tokkotti si arrabsaa jira akkanuti yaannutti attade yeroo hunda si xiqqeessuudhaaf komantii nama hedduu jalatti agarree jirra. Ati immoo komantii sana agartee jirta. Komantii sana irra yaada kannattu qabda. Namni hedduun qoosaadhaaf ja'anii jarri wali qoosaa jiraa jaan. Dhuguma si qoosu jira. Dhuguma wali qoosu jirtanii. Wanni inni siin ja'aa jiru tun ati ashitti irraa maal barbaadaa jirta? Okay. Dhimma Hamzaajiitiif dhimma kiyyaa. Ya. Dhimma Hamzaa jedhate. Dura wallahi hirriba irraa nama dammaqaa kun qabu asbii kiyya galatoomaa qaba jemoo wanti keessanuu galatoomaa. Duraan dursee naaf Hamzaa Haajii waliin beenu sooshaal miidiyaa irra wal barree inni sarargee lixaa ta'e inni sarargee bahaati. Ilmaan Oromootiin walitti gaafa fuudhu san wal barree gaafa san wanni namni namaa godheef wanni namni walii keessa irratti dubbatamu taatu achumatti haaftu. Ani Itoophiyaan deemnaani karaa waasappii isaatiin narra bilbilee waan gaafate ani amma Itoophiyaan jira Kanaadaan jiru. Waan ati jettu kana sii godhuu hin danda'u hin jeeni maallaqa hin danda'u amma itti fiifuu ani fiifuu maallaqa nama naa erguun barbaadan jeeni ati lakkaa nama akkanaati lakkaa jeetii meseejiin taane tan nama haarsitu naa barreesse. Anis yeroo sanii aareef irraa biloo godhe sooshaal miidiyaa isaa waan inni biloof irraa godhe. Guyyaa tokko mana Kingi Kamaal ijoollee sikkoo mandoo kana keessa keenya taphachuu turre. Oduma nuti gastii irra ta'ee jirrutti Aashittiin dhuftee Dumaashiin teenya Aashittiin dhuftee hogguu dhuftu Khaliifaan kun bilook na godhee bakkuma Aashittiin deemtu maaliif deemee maal keenya baruu fadhaa jee barreesse. Ani yeroo san Ibraa Bariisootii fi Abdii Hukumee fa'aa Kingi Kamaal fa'aa jiraa. Akkuma nama gaawwarra soddaa jiruuti ijoollee san bira jiraachuun ijoollee warra sikkoo mandooti haati mana isaatis sikkoo mandoo achitti jecha badaa jechuun barbaanne useetiin kunoo Aashitti irraa shakkitee miti Aashitti bilbilli siisii harka jira takkaa yoo rabbiin kiyya wallaahi adagaa gommannaa galcha wallaahi yoon takka Aashittiidhaan haa ijeen wallaahi billaahi hin dubbisne yoon takka Aashittiidhaan shakkite kunoo silkiin siisii harka jirti deeme ilaalii wanti miseejii biyya keessatti agarte anaatu sareedhaan jeen. Ani si arrabsuun barbaadu akkuma nama warra soddaa keetii jiru ijoollee abdii hukumeen ni kabajaa Kingi Kamaal ni kabajaa. Ibraa Bariisootillee ijoollee sikkoo mandoo tana hedduu jaaladhaa isaan biraan jira isaan bira waaseen hin jiru rabbi jazaa teessee haa kafalu jee biraa deeme. Aaree komentii sana iskiriinshot godhadhee biraa deeme. Ogguun biraa deemu eenyu kana miciyoo dhimma manaa siliititti. Doktor dhiifama. Iseen bu'uun boonaa kana galcha dhiifama. Aaree ispoonsaraniin tahaaf jetti. Namni iskiriin riikardii godhee waan san poostii godhu ture. Marruu shawuu jala dhaqee komentii jala na arrabse. Obbo kanaan aaree namaan kabajuu fi namaan jedhamu tokkotti himadhee bilbilaan itti himadhee nama bilbila jalaa kaasuu didee ani waan takka uumarraa quban qabu akka nama tokkotti obboleeyyan dhimmi kiyyaa fi dhimmi Hamzaadhaa. Ani waa takkaatti bu'een beeku kabajaa isaa irraa xiqqeessee hin beeku. As keessatti naaf innillee yoo maqaan tuqamne intalti kabajaan fuune intalti warra kabajaa qabu Aashittiin Dumaashiin teenya Aashittiin namaan nu jajaa kabajaa jaarraa abbaa gadaatiif waaqoo guutuu wulii ganamaa waliin qabna nuti